Akka dhiiraa arrabsaan turre maa? Ati dhiiraa miti? Songea onani na polisi. Songea kidogo. Ongea na yeye sasa. Sikiza kidogo. Warana dage. Lali. Wayo kan kerai panach mulango. Ati nchakashina. Ako live na si mwingine. Dibita. Ako live na Masi godo to kolle jiru. kama sera bira. Nami masi to jiru. Kama sera. Wango din betu. Abba sera. Kan sera tini yarra na. Nu jiranu si. Wata kasingon. Polisa fuda sindema miti ati. Nu sindema. Anneli sahagana. Labda Kama sera. Sikia. Kama sera si fuda gurba hello. polisi nama ni Jesu bar. Dua nama basa. Akka dhiiraa kuna watu wanamsikiza. Alhamdulillah jala buunee hordofne qabnee jirra. Yesuus illee dabarsee nuu kennee jira. Mucaa haqee kana jeeti wala qabaatii sirree isaa nuun jee nukkannee dabarsee nuu laatee jira sii galee. Kanaaf amma wanniin dhaamuuf amma ilmaan luutariin akkuma Yesuus amma dabarsee nuu kennetti akkuma gartee kiingi keenya miliyoon dirribaa kiingi jabaadhu jechaa turtanitti geexee musammaa dabalatee jalduulleen dabalatee kottaa baasa akkuma isin gartee dura kiingi jechaa turtanitti kottaa baasa amma waaqayyo dabarsee nuuf laatee jira mucaa waaqayyo dubbii galabbateetii jechuudha. Ma Allahan keessa hin arku Allahan keessa naloo wanta ta'uuti kottaa maarree tahaa jechaa turtanii har'a koomantee keessan takkalleen dhabee jira. Akkuma Yesuus dabarsee nuu kennetti koottaati wabii dhaabbadhaa fiiti baasa kottaa karchallee baasa. Ani wannan gammade beektu utuu ajandaa hin godhamin osoo walii gadi hin urgufamin utuu mucaan hin feemasin akkana nyam godhamee qacamu nyam godhamuudhuma isaatu baay'ee natti tole bara. Ani bakka feemasiidhuma ta'ee afaan hidheetiin sodaadhee walii gadi suuraan afarfamee afaan hidhee sodaadhee utuu hin feemasin. Inshallah fakkeenya warra akka geetee kanaaf fakkeenya ta'a inshallah. Fakkeenya isaaniif goona warra islaamummaa arrabsu hundaaf gurbaa kanarra fakkeenya goona jechuudha. Waan isa eeggatu ta'a walumaan garraa. Walumaan kan isin beeksifnu ta'a inshallah du'aayiitiin kan hundaan bira dhaabbadha. Ganaa fakkeenya uummata islaamummaa arrabsu namoota akka geetee kanaaf ta'a inshallah. Biiznillah. Ani bar wanni wallahi walli ajaa'ibe. Bar ni kofla ni daara adduwaani wallaalee billaalee. Bar gootuma isuma kanaatu namuma akkanatti waywaatu kanaatu islaamummaa arrabsaa ture jeetiin baran. Isumaatu akkasii qamariibee ergamaa rabbiidhaa salawaatu rabbi salaam alee arrabsaa ture xiqqeessaa ture jee. Mee viidiyoon isaa wallahi awwaraabe yoon poostii godha kofaltanii usta kofaltanii wallahi billahi. Gootuma ada hanganuma gootuma warra miidiyaa tun beeyta. Gootuma warra miidiyaa tana beeyta. Namu isi birin jiruumi gootuma warra miidiyaa tana beeyta. Ulaasaa gachifateeti abbaan fedhamee hawaana godha. مرحبا Waa tokko na godhuun hin ta'u jaabar. Namu isi birin jirre. bar goota bar Nama keessa yaada keessa jiru akkamiin goota gartee nama gartee yoo magartee dhaqallee gootummaa qabu konfidensiidhaan nama dura dhaabbatee dubbatu nama akkasii see baran an nama akkasii firra fincaanee firratti udaanee wayyoo Oromoo yaa dirbadha ijoollee arsiitiif ijoollee argee laqaba jaar saduu foolisaa tuulaa dura jira haala gowwa wayyoo yaa dirbadha ja hangas gahee jechuudha namni akkasii salphoo maalidha. Gootan see baran nama waa dandeettiis qabu nama gartee gootummaa qabu gaafa gartee isa namni itti dhufellee konfidensiidhaan nama dura dhaabbatuun see wallahi nama akkasii seen an nama akka nafa waywaatee fincaan firraa yaasuun seeneen subhaanallah. Nargee kolfee waan godhu beektu bira ta'ee dhugaa rabbiin erga laayif irraa beellee akka inni godhachaa ture ammaan jalqee san duratti dhiifama kee nuu hallayya darbee kottu laa mee suuruma kanarraa akka inni godhatu laa ibeessa bar suuruma kanarraa akka inni godhatu. Suuraa kanarraa maskootatti cabsite maskoota ulaan irraa banuu didee foolisarraa amma yoo niif asii deemame jechuudha yoo asii deemame boodarra dubbiin gosi jabaatti
mucaa lubbuutee dhabdi ijoolleen marsitee ni jirti ijoolleen ajjeefnetti poolisii harka fuute wallahi billa ijoolleen amantaa safaatan beektu ijoolleen tolee poolisoonni dirqiidhaan ture sanboota amma qaama seeraa harka jira amma ijoolleen tuyyoo si deemanii ajjeefate fi harka qaama seeraatti harka ifkannadhu jennee harka ifkannatti akka inni harka kannatti sossobanii warri gurguddaa kun itti deemee warri manguddoonni itti deemee osaniituma itti wayiwaatanii gurbaa harka kannadhu yoo si namni kun galatee wanti inni duuta lubbuutee dhabda harka kannadhu jaanii ijoolleen si ajjeefti harka kannadhu jennaan harka kannate akkasitti alhamdulillah hundumaafuu waan kan amma walumaan garra bakka irra geenya hundi isaa isin. Please namoonni dhiyoo sana naannoo sana jiran maal ta'a? Hundi keessanuu argitaniittu gaafa jalqaba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arrabsaa Allaadhaan arrabsaadhaa ture dhiirri ana malee hin jiru naqabaa na gadhiisaa jechaadhaa ture. Har'a immoo kan fincaan ofirratti fincaa'u isa jechu namni ragaadhaan haasa'u namni dhugaarra dhaabbatee haasa'u sila akkas ofirratti fincaa'u jechuudha. Seera fuulduratti dhiyaataa jira waan ta'eef seera dhiyaatee waan qabu ragaadhaan kennataa ture. Garuu hojiin kee kun siyaa baasu viidiyoo kana caccaalan baay'eetu nu bira jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya kiristaanota namni dhugaa qabu namaa kennee kan immoo namni hin qabne immoo namatti agarsiisuun kanuma jiru. Waan of biraa qabu dhugaa fuudhee waan nama bira jiru sana immoo sirrii miti jechuun kanuma jiru. Waan kanaan alaa garuu amantaa namaatti daangaa darbanii waaqa namaa arrabsuun ergamaa namaa arrabsuun waagaa yaas kaffilaal gatii nama kafalchiisa tole. Waan dubbattu irratti ragaa tokko hin qabaanne gatii kafalta. Saniifuu hundi keessanuu warri ganaa akka hin taanellee arraba dhedheerattan guyyaa tokko isinii kafalama. Garuu otoo guyyaan sun hin gahin of sirreessaa. Kanaafuu galatooma seerri gara baasitti isaa baasu alhamdulillah seera jala garee jira. Akkasigaa kun naqabii na gadhiisin booddee kana fida jechuudha. Arra jedhee mataa iyyee boohuun faayidaa tokko hin qabu. Jalqaba ture silaa amantaa namaa kabajanii kan ofiis akka kabajan kan ofii akka jaalatan kan namaas jaalatan kan namaa tokko kabajanii sirrii ture. Baalagaa akka keetii gana ammallee waagaa ishii gatii ishii argati jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.